Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kan torban darbeetiin shaakala qubee ilaaluudhaaf qubee irraa kaanee sagalee ijaaruudhaan jecha tokko akka fakkeenyatti fudhannee gadi fageenyaan waliin ilaalaa turre. Isas qubee dubbifamaa B irraa jalqabnee dubbachiftuu 5 fudhachuudhaan sagaleen garaagaraa yeroo dheeratuu fi yeroo gabaabbatu akkamitti barreeffamuu danda'a kan jedhu ilaalaa turre jirra. Isas dubbifamaa B fi C sirriitti hubannee achirratti dhaabne. Har'a immoo dubbifamaa D irraa jalqabnee sagalee ijaarree akka fakkeenyaattis jecha tokko fudhachaa kan ilaallu ta'a. Nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Dubbifamaa D qabannee dubbachiftuu 5 waliin sagalee ijaaruudhaaf dubbifamaa D fi dubbachiftuu A yeroo ilaallu D fi A takka wal biratti yeroo sagaleessinu D jennee sagaleessinaa. Aan immoo 2 yeroo taatu D biratti A 2 yeroo barreessinu yeroo hunda D osoo hin taane D jenneet sagaleessina. Sagaleen inni gabaabaan D jedha. Innis A takka fudhata. Inni dheeraan immoo D yeroo jennu A 2 fudhanna. Isaan lameen kanaanuu jecha tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu damma jecha damma jedhu yeroo ilaallu D'tti aanee A takka barreessinaa. Maaliifii sagaleen inni jalqabaa D kan jedhu waan ta'eef D gaafa jennu Aan takka taati jechuudha. Damma. Inni lammaffaan immoo sagalee D irraa jechi tokko yeroo ilaallu daandii jecha daandii jedhu keessatti sagalee jalqabaa yeroo ilaallu D kan jedhudha. Gaafa D jennee sagaleessinu immoo dubbachiftuu A 2 fudhanna jechuudha. Akka tasaa dubbachiftuun Aan takka yoo taate daandii osoo hin taane kan jedhu dandii jedha. Kunis jecha sirrii hin taane kan afaan Oromoo keessatti hin argamne waan ta'eef daandii jennee barreessuudhaaf A 2 fudhanna jechuudha. D biratti D isa jalqabaa biratti A 2 fudhannaa jechuudha. Gara dubbifamaa D fi dubbachiftuu Eetti yeroo dabalu dubbifamaa D fi E takka D jenneetti sagaleessinaa. Dubbachiftuun Een 2 yeroo taatu immoo isa D jennee kana D jennee dheeressinee sagaleessinaa. D jenneet dheeressinaa jechuudha. Inni jalqabaa D, inni lammaffaan yeroo dheeratu immoo D jenneet dheeressinaa jechuudha. Isaan kanaanis jecha tokko yeroo ilaallu inni jalqabaa D kan jedhu jecha dide jedhu keessatti sagaleen inni dhumaa D jedha. Akka tasaa yeroo dheeressinu immoo dide kan jedhu kun didee ta'a. Didee kan inni jalqabaa dide yeroo jennu gocha wayii tokko ibsa. Inni lammaffaan immoo didee gaafa jennu immoo jechi kun jecha kanatti aanee gochi biraa akka jiru nu beeksisa jechuudha. Dide kan jedhuu fi didee kan jedhu garaagarummaa qabaa jechuudha. Sagalee dheeraa D fi E dee jenne kanaan jecha tokko ilaaluudhaaf deeme gaafa jennu dee jennee nuti irra waan ta'eef E 2 barreessina jechuudha. Kanaafuu sagalee dheeraadha jennee akkanatti ilaaluu dandeenya. Mee jecha lameen kanaan hima hima gaggabaabaa tokko haa ilaallu. Akkaataa itti sagaleessinu ergaa tokko keessatti akkamitti sagaleessina kan jedhu. Fakkeenyaaf
deemuu dide. Deemuu dide gaafa jennu inni dide jedhu kun sagaleen inni dhumaa daa biratti ee takka fudhata jechuudha. Deemuu dide dide gaafa jennu sagaleen inni dhumaa dee jettu sun ee takka qofa fudhatti jechuudha. Gara biraatiin immoo didee deema. Didee deema gaafa jennu immoo sagaleen inni dhumaa dee jettu sun ee lama fudhatti jechuudha. Yeroo qubeessinus didee deema gaafa jennu dee jennee ee lama barreessinaa. Deemuu dide gaafa jennu immoo dee tana ee takka barreessina jechuudha. Kanaafuu jechi wal fakkaataa tokko akkaataan itti sagaleessinuu fi akkaataan hima keessa seenu haalli itti dheeratuu fi haalli itti gabaabbatu jira jechuudha. Dubbifamaa daa fi dubbachiiftuu ii yeroo ilaallu immoo daa fi iin takka di jenna. Iin lama yeroo taatu immoo dii jenna jechuudha. Sagalee lamaan kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu dide gaafa jennu sagaleen inni jalqabaa di jettu sun gabaabsinee jenna waan ta'eef ii takka barreessina daa biratti jechuudha. Dide. Inni lammaffaan immoo dii kan jedhu kun kan ii lama fudhatu kanaan jecha tokko akka fakkeenyaatti yoo fudhanne diimaa jennee akka fakkeenyaatti akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Dide, diimaa. Dubbifamaa daa fi dubbachiiftuu oo yeroo ilaallu immoo daa fi oon takka doo. Oon lama yeroo taatu immoo isa doo jenne kan doo jennes dheeressinaa jechuudha. Sagalee lameen kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo fudhannu doqdoqqee, doome jennee jecha tokko tokko akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Gara dubbachiiftuu dhumaa daa fi uun takka duu. Yeroo dheeratu immoo duu jenna jechuudha. Isa duu jenne yeroo dheeressinu duu jenneetti dheeressinaa jechuudha. Isaan lameen kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu dugda gaafa jennu gabaabsineeti sagaleessina waan ta'eef yeroo barreessinus sagalee gabaabaadhaan uu takka fudhannee dugda jenneeti barreessinaa. Yeroo dheeratu immoo duu kan jenne kan duula gaafa jennu yookaan duuma gaafa jennu dheeressinee duu jenna waan ta'eef daa biratti uu lama fudhannaa jechuudha. Gara dubbifamaa faatti dabarraa. Daatti aanee eetu jira. Een immoo dubbachiiftuu waan taateef dubbifamaa qabannee dubbachiiftuu shanan ilaalaa jirra waan ta'eef gara faatti ceenaa jechuudha. Faa fi dubbachiiftuu aa yeroo ilaallu faa fi aan takka fa jennee sagaleessinaa. Aan lama yeroo taatu immoo isa fa jenne kana faa jenne jechuudha. Faa. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaallu fala, faa, faallaa, faa jennee afaan keenya yeroo akkanatti adda baafnu faa yeroo jennu yeroo hunda aa lama barreessinaa. Fala, faa, faallaa jennee jecha tokko tokko akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Gara dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu eetti yeroo dabarru immoo faa fi ee takka
Fee jennee sagaleessina. Een lama yeroo taatu immoo fee jenneet sagaleessinaa jechuudha. Sagaleewwan kanaan jechi tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu fe'uu yeroo jennu jechi kun hudhaa keessatti ramadama. Maaliif dubbachiiftuun gosti lama walitti aanee dhufe waan ta'eef kunis hudhaadhaan adda baafama waan ta'eef fe'uu yeroo jennu hudhaa fayyadamnaa jechuudha. Faa biratti takka barreessinee mallattoo hudhaa erga keenye booda dubbachiiftuu barreessinee jecha fe'uu jedhu kan akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya jechuudha. Sagalee dheeraadhaan yeroo ilaallu immoo fee, caffee gaafa jennu sagalee dhumaa isa fee jedhu kana waan ta'eef gaafa fee jennu immoo ni dheeressina waan ta'eef faa biratti lama fayyadamnaa jechuudha. Faa fi yeroo ilaallu immoo faa fi iin takka fi jennee sagaleessinaa. Faa fi iin lama immoo fi osoo hin taane fii jennee dheeressinee sagaleessinaa. Sagaleewwan kanaan jecha tokko tokko fudhannee akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu fira isa fii jedhuun immoo fiige gaafa jennu fii jennee nuti irra waan ta'eef dubbachiiftuu lama barreessinaa jechuudha faa biratti. Faa fi oo yeroo ilaallu immoo faa fi oon takka foo oon lama yeroo taatu immoo foo osoo hin taane foo jennee sagaleessinaa. Sagaleewwan kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu foddaa jecha foddaa jedhu keessatti sagalee foo jedhu kan gabaabsinee gara sagalee itti aanu dafnee deemna waan ta'eef oo takka fayyadamna jechuudha. Oon tun yeroo dheerattu immoo foo jenneeti sagaleessina waan ta'eef sagalee kanarraa immoo jecha tokko yeroo ilaallu foolii jenneet jecha kana akkanatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Isin galaa jiraa? Egaa akka sirriitti isin galuuf isinis waraqaa irratti shaakaluu qabdu jechuudha. Yeroo akkanatti ilaaltan salphaa fakkaataa garuu yeroo shaakaltan immoo moor isin galaa deemaa jechuudha. Shaakalli waa hundaafuu barbaachisaadha. Gara dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu uutti yeroo dabarru faa fi uun takka fu jennaa. Uun lama yeroo taatu immoo fuu jenneeti dheeressinee sagaleessinaa jechuudha. Isaan kanaanis jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti fudhannee yeroo ilaallu furdaa, fuu, fuula jennee akkanatti sagalee gabaabaanis dheeraadhaanis jecha tokko tokko akkanatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Furdaa gaafa jennu faa fi uu gabaabsineeti walirratti sagaleessina waan ta'eef fur gaafa jennu fuu kanatti aanee gara irraatti dafnee deemna waan ta'eef uu takka fudhannaa. Jecha fuula jedhu yeroo ilaaltan immoo fuu jennee nuti irra waan ta'eef uu lama barreessina. Uun lama taati. Kanaafuu yeroo sagaleessinu sirriitti akkamitti sagaleeffama kan jedhu erga hubannee booda barreessuudhaafis hin rakkannu jechuudha. Gara dubbifamaa gaatti yeroo dabarru immoo gaa fi aa ilaalla. Gaa fi aan takka ga jenna malee gaa hin jennu. Ga jenneeti sagaleessinaa. Aan lama yeroo taatu immoo isa ga jenne kan gaa jennee sagaleessinaa. Mee akka fakkeenyaatti immoo
jecha haa fudhannu. Sagalee ga jedhu kana galee jecha galee jedhu barreessuu dandeenya. Gaafa gaa taatu immoo gaa gaala gaala jennee akkanatti jechoota fudhachuudhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Ga galee gaa gaala jennee akkanatti sirriitti hubachuu dandeenya. Sirriittis qubeessuu dandeenya jechuudha. Gaafii dubbachiiftuu ee walirratti yeroo ilaallu gaafii een takka kee jennee sagaleessina. Een lama yeroo taatu immoo isa gee jennee kana gee jenneetti dheeressine jennaa. Gee jecha tokko tokko ilaaluudhaaf isa gee jennee gabaabsinee jenne kanaan geddaruu gaafa jennu gee jennee gara daatti dafnee ceena waan ta'eef ee takka fudhanna gaa biratti geddaruu. Isa gee jedhu kanaan immoo geeba jennee gee dheeressinee jenna waan ta'eef gaa biratti dubbachiiftuu ee lama fudhannaa jechuudha. Gaafii ii yeroo ilaallu immoo gaafii iin takka gii jennee sagaleessinaa. Gaafii iin lama immoo gii jennee sagaleessina. Sagaleewwan kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu gii gingilchaa gaafa jennu gin jennee gii irraa gara dubbifamaa naatti darbuudhaaf dafnee ceena waan ta'eef gin gaafa jennu ii takka taate jechuudha. Gingilchaa. Isa gii kanaan yeroo ijaarru immoo fakkeenyaaf waagii gaafa jennu dhumarratti gaa biratti ii lama fudhannaa jechuudha. Maaliif jecha waagii jedhu keessatti sagaleen inni dhumaa gii waan ta'eef gii jennee dheeressine jenna waan ta'eef ii lama fudhannaa jechuudha. Waagii gii gingilchaa gii waagii jennee akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya jechuudha. Dubbifamaa gaafii dubbachiiftuu oo gaafii oon takka oon lama yeroo taatu immoo goo. Sagaleewwan kanaan jecha tokko tokko ilaaluudhaaf golba goo fagoo jechi inni jalqabaa golba kan jedhu kun go jennee gara dubbifamaa alaatti dafnee ceena golba. Kanaafuu gaa biratti oo takka fudhannaa jechuudha. Fagoo gaafa jennu immoo dhumarratti goo jennee dheeressine jenna waan ta'eef gaa biratti oo lama fudhannaa jechuudha. Gaafii uun takka gu jennee sagaleessinaa. Gaafii uun lama immoo guu jennee sagaleessina. Guu jenneetti yeroo gabaabbatuu fi yeroo dheeratu garaagarummaa isaa kanatti ilaaluu dandeenya. Sagaleewwan kanaan jechi tokko tokko yeroo ilaalu gurraacha gaafa jennu gaafa jennu gaarraa gara raatti dafnee ceena waan ta'eef gur gaafa jennu uu takka fayyadamna jechuudha. Gurraacha. Jecha fiiguu jedhu keessatti immoo dhumarratti sagalee guu jedhu dheeressinee jenna waan ta'eef uu lama fudhannaa. Gurraacha. Guu fiiguu jennee akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya jechuudha. Gara dubbifamaa haatti yeroo dabarru immoo haa fi aan takka ha jennaa. Aan lama yeroo taatu immoo haa jennee ni turraa.
haa. Akkanatti sagaleessinaa. Haa fi aa takkaan jecha tokko yeroo ilaalu ha harka harka haa haala haala jennee jechoota akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa dubbifamaa haa kanaan aa biratti idaanee yeroo sagaleessinu waan wal fakkaatu fakkaata. Isaan lameenuu haa jenneeti sagaleessinaa. Garuu inni jalqabaa haa jennee gabaabsinee jennaa. Inni lammaffaan immoo haa osoo hin taane haa jennee turreeti jenna waan ta'eef asirratti isin duraa wal dha'uu hin qabu jechuudha. Ha harka haa haala akkanatti sirriitti qubeessuus sagaleessuus dandeenya jechuudha. Haa fi ii yeroo ilaallu immoo haa fi iin takka hii. Iin lama yeroo taatu immoo hii jennee sagaleessinaa. Sagaleewwan kanaan jechi tokko tokko ilaaluudhaaf hidda hiika jennee akkanatti jechoota kana fudhannee yeroo gabaabsinuu fi yeroo dheeressinu akkanatti fakkeenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Haa fi oo. Haa fi oon takka hoo. Oon lama yeroo taatu immoo hoo. Fakkeenya yeroo fudhannu holqa hoolaa jennee akkanatti fakkeenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Dubbifamaa haa fi dubbachiiftuu uu yeroo ilaallu immoo haa fi uun takka huu jennee gabaabsinee jenna. Haa fi uun lama immoo huu jennee dheeressinee jenna jechuudha. Jechoota akka fakkeenyaatti yeroo fudhannu isa gabaabaadhaan huu jenne kanaan humna, huuba. Humna gaafa jennu haa biratti uu takka fayyadamna. Huuba gaafa jennu haa biratti uu lama fayyadamna jechuudha. Yeroo gabaabbatuu fi yeroo dheeratu. Egaa viidiyoo keenya kanarraa asirratti dhaabna. Kun kutaa lammaffaadha. Kutaa sadaffaan immoo shaakala keenya itti fufna jechuudha. Warri viidiyoo kana laayik hin goone laayik gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'uuf nu gargaara. Sabskiraayib osoo hin goone kan ilaaltan yoo ta'e immoo chaanaalii kanarratti viidiyoolee garaagaraa yeroo gadhiifnu dafii akka isin bira ga'uuf sabskiraayib godhaa. Torban dhufu viidiyoo itti aanuun wal agarra. Hangasitti nagaan tura. Baay'ee baay'ee. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna.